amma faarfattoonni overpowerii ta'aniiru jedhu humna waldaa ol ta'aniiru warri faarfattoonni leexaa jedhama. Faarfattootuma leexaa kanaa naan jedhame tokko akkan si gaafadhuuf. Faarfattootuma leexaa kanaa kan miidhe waldaadha. Waldaadhumatu hammeessaa jira. Miidhama kanarraan kan geeyyu immoo waldaadha. Kanaafiyyuu waldaan isaan gargaartee iddootti isaan deebisuu qabdi jedhu maal jettati? Dhugaa dubbachuudhaaf iddoon kun iddoo gaaffii baay'ee barbaachisaa fi gaaffii baay'ee guddaadha. Asitti maqaa nama sanaan kaasu malee waan faarfataa humti beekamaan namni guddaan tokko jedhan isinitti hima. Lafa isaan itti waldaa harkaa ba'an humna waldaa ol lafa ta'an ammoo humna waldaa ol ta'an utuu hin taane jecha tokkotu jira maaloo lubbuu fiidduu wallaanii maalima jedhan humna ol ta'anii utuu hin taane du'a baqachaa jiru isaan mana keessa ciisanii egaa buduu baqachaa jiru. Faarfataa tokkotu akkas naan jedhe ani faarfataa akkan ta'e beekaa jedhe. Waaqayyo faarfannaa akkanaa kennis beekaa jedhe. Faarfannaa waaqayyo irraa fuudhee barreessee faarfachuu jalqabeennaan waldaan na waamuu dhiisanii jedhe. Faarfannaa isa kan waaqayyoo isa dubbii waaqayyoon deeggarame inni barreessuutti kaanaan waldaan waamuu dhiifte. Waldaan na waamuu dhiiste jedhe. Isa booddee ani yoon konfiraansii dhaqedha kan isaanitti margadhe kiraa manaa kaffaladhu uffata bitadhu. Xaafii daasisadhu jireenya koo jiraadhu jedhe. Gaafa waldaan dhiistu manni gombeelee rakkinatti hin galeen jedhe. Isa booddee taa'een waldaan faarfannaa attamii yoon faarfadhe konfiraansii na waamti jedhee yaade. Amma isa waaqayyo kennu dhiiseen faarfannaa waaqayyo naan kennine barreesseen faarfachuu jalqabe. Har'a sanbata tokko lafa oolu. Garuu faarfannaan faarfadhu kana waaqayyo harkaa akkam fuudhin beekaanii jedhe. Tiraanspoortii koon ittiin argadhaa jedhe. Mana koon ittiin jiraachisaa jedhe. Ofii kootiin ittiin jiraadhaa jedhe. Sanbata walirratti na qabsiisuu jalqabanii jedhe. Sanbata tokko irratti waldaan 4-5 sagantaa nuu qabeechuu jalqabanii jedhe. Faarfannaan faarfadhu garuu waaqayyo akkanaan kennin beekaanii jedhe. Beeka isa waaqayyo kennus beekaa. Isan ofii kooti barreessus beekaa jedhe. Amma gaa nu harkaa ba'an jechuuni nu harkaa ba'an humna waldaa ol ta'an jechuuni faarfattoonni lafa namni waamee dhaqanii tajaajilu. Inni dhaqxu har'a waldaa kana oole ammatti luba waldaatiin hire hin deemteen tajaajiltu waldaa kana keessa taa'inaan jetta yoo ta'e uffata koo nyaata koo kiraa manaa koo baasii ijoollee koo waldaan kun siifa danda'u jechuu qabda. Kana achi an wanta waaqayyoon jedhu afuuran kutaa jedhe gaafa na godhe gajjedhaa hojjedhaa as galagala achi galagala utaala nana jejaa jedhe dhuguma siin jedha baay'isoo isa dhugaan siin jedhaa. Isa booddee konfiraansii sana dhe machiiseen gaafa nachi ba'u jaarsolii waldaa poostaa gaafa natti kennan achi wattiin ciradhe. Cireen lakkaa'een maaliin godhan kanan jedhaa jedhe. Itti naa dabali. Itti naa dabali nan ga'u. Baasii akkasiin baasee dhufe ani jireenya akkasiin jiraadha itti naa dabaleen itti dabalchiifadheen yookaan lolee maraadheen fudhadhee galaa. Kanan godhu taanaan jiraachuu hin danda'u. Ila tokkoffaa isa waaqayyo ittiin jedhe faarfachaa jiru. Lammaffaa birrii waldaa moo hambisaa jiru. Eenyutu godhe kana? Akka isaan faarfannaa sirriin faarfanne kan godhe eenyudha? Waldaa akka tammatutti. Waldaadha. Amma waldaa wajjin wal balleessaa jirraa jechuudha faarfattoonni. Waldaan faarfattoonni dhaqanii waldaa balleessaa jiru. Waldaan immoo faarfattoota balleessite. Bakka amma nummoo waldaa qabuu hin danda'amaan jiru jennaan. Anaaf isadha. Waldaan immoo isa barbaadu dhiisteetti. Waaqeffachiisisiin jedhu amma gaafa turettu. Yeroon kun immoo yeroo waaqeffannaa ta'edha. Waldaa keessatti yeroo wattamii jira waaqeffannaa ala. Yeroo hundumtuu yeroo waaqeffannaati. Lallabii waaqeffannaa miti. Kadhannaan waaqeffannaa miti. Kennaa kennuun waaqeffannaa miti.
Dhaxxeema mana sana keessa taa'ummaa hin. Amma mana qaalluu dhaxxee teesse maal hojjetteedha? Biizinesii kan biraan maaltu jira waldaa dhaquu keessa waaqeffannaa ala? Attamitti faarfannaa duwwaan waaqeffannaa ta'e adara Waaqayyo? Attamitti qalbii jijjiiranaan waaqeffannaa miti? Deebi'uudhaaf miti? So dogoggora guddaatu jira wanti nuyi sirreessuu qabnu. Wanti nuyi sirreeffachuu qabnu waan baay'eetu jira. Faarfannaa qalbii jijjiiranaa barreessuunis faarfachuunis hafeera. Waaqeffachiistota jedhu afaan guutanii. Waaqeffachiistota waldaa kanaa jedhu. Akkamittiin na waaqeffachiisan namni? Waaqeffachiisuu kan danda'u ana akka waaqeffadhu kan godhu koo hafuura qulqulluudha. Malee si miti. Ati na faarfachiisuu hin dandeessa. Jedhi naan jetta harka rukuttennaa harka rukuta. Utaali naan jennaan nan utaala. Jedhinnaan gadiin jedha. Sagalee kee ol fuudhi jedhi naan jennaan nan jedha. Na faarfachiiste moo na waaqeffachiiste? Faarfachuuf waaqeffachuun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaafuu warra worship team warra jennu sanaanii faarfattootuma jechuun nurra jechuudha. Faarfattoota yookaan faarfachiistota. Waaqeffachuun parsonaaliidha. Ana kan barbaade utaalee jechuudha waaqeffachuu dhiisuu nan danda'a. Callisee taa'ee immoo waaqeffachuu nan danda'a. Garaa kun lafa kana ciisee waaqeffachuu nan danda'a. Waaqeffachuun utaaluu duwwaadha eenyu jedhe. Eessaa dhufe wangeelli kun? 66 garasitti barreeffameera moo garanatti barreeffameera? Ani yoo waan guddaan barreessirraa anis waaqeffachiiftoota dhiyeen waama waan ta'eef waldaa makuu keessatti iyyuu waan nuyi sirreessuu qabnu. Jechi dogoggoraa nuyi fayyadamaa jiru. Xinnoo nutti fakkaata miti garuu waan guddaadha baay'ee. Kanarraa hubannaa guddaa isaa arganna yaadan na dabalate. Faarfattoonni tokkummaa qabdu dambaliidha hundaan. Dambalii faarfannaa. Dambalii faarfannaa achirratti immoo dura taa'aadhaati. Maanni kaayyoon tokkummaa sanaa? Baay'ee galatoon paaster kun gaaffii bareedaadha. Rakkoo kanatu akka nuyi dambalii hundeessu nu godha. Waan amma haasaa ulleetu. Waan amma haasofne kanatu amma waggaa lammaffaadha erga walitti qabamuu jalqabne. Ergasii jijjiirama baay'eetu jira. Jijjiiramni argamuuf hin argamne baay'eetu jira. Faarfattoota badan baay'ee barbaanne wajjin haasaa jirra. Namoota waggaa 10 waggaa 15 waliin argintu ji'aan wal argaa jirra. Nama guyyaa tokko taa'ee shaayii walii wajjin dhuguntu waggaa lamaaf gaafa barumsa kana barannu laaqana walii wajjin nyaachaa jirra. Wal jajjabeessaa jirra, wal gaafachaa jirra, walitti himaa jirra, wal barsiisaa jirra. Unumti waldaa kiristiyaanaa keessa jiraachuu qabnaa jennee walitti himaa jirra. Waldaan kiristiyaanaa nu qabuu yoo dadhaban iyyuu, nu qabuu yoo hin barbaanne iyyuu, nu qabuu yoo hin beekne iyyuu, nu waldaa qabaachuu qabnaa jechaa jirra. Ulaagaan namni ittiin nu biratti dhufee miseensa ta'u tokko miseensa waldaa ta'u sarara jira. Nama miseensa waldaa ta'etu miseensa dambalii faarfannaa tokkummaa faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo ta'a. Waldaa kee keessatti cimaa ta'utu sarara jira. Waldaa kee gargaaruu danda'u qabda. Yoo xinnaatee waldaan keessi hin qabdu atis waldaa kee wajjiniin rileeshinii cimaa hin qabdu yoo ta'e illee miseensa waldaa tokko ta'uun kee beekamaa ta'utu sarara jira. Ka'umsi kee manni faarfannaan keessaa ba'u Waaqayyo kennu malee waldaadha inni amanna. Tokkummaa amantootaaf kenna Waaqayyo. Sababii kanaaf faarfannaan dinominashinii hin qabu beekna, dooktarinii hin qabu. Akkuma macaafa qulqulluuti. Macaafni qulqulluun kan isa kamii jedhamu. Inni itti amane waldaan dhaabbate hundumtuu isa fayyadaman faarfannaan akkasuma. Faarfattoonnis akkasuma. Garuu dooktarinii tokko keessa jiraachuun faarfataadhaaf dirqama. Dooktarinii tokko keessa taa'eetu wanta immoo humni isaa dooktarinii ol ta'e akka macaafa qulqulluu immoo hojjeta jechuudha. Kun hojii hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluuf dooktarinii kennuu hin dandeessu. Hafuura qulqulluun kan waldaa sanaa jechuu hin dandeessu. Namni jireenya kiristiyaanummaa jireenya waaqayyoon waaqessuu jireenya waaqayyoof buluu qabu hafuura qulqulluudhaan geggeeffama. Namni sun hundumtuu immoo faarfannaa faarfata. Kanaaf faarfattoonni yoo
faarfannaan isaanii doktiriinii hin qabu ta'eyyuu isaan doktiriinii tokko keessa jiraachuun garee amantootaa tokko keessatti waldaa tokko keessatti qabamanii jiraachuun dirqamadha. At least yoo xinnaate abbaa ilma fura qulqulluutti amanuu danda'utu isaan irra jira jennee amanna. Jechuun wanta mi'a abiyyaata kiristaaniin ulaagaa kaa'e qabanii ulaagaa sana keessa jiraachuu qabu jechuudha. Wanta mootummaan biyya kanaas doktiriinii waldaa kiristaanaas macaafni qulqulluunis falmu keessa namni mormu keessa namni jiru miseensa dambalii ta'uu danda'u. So ammoo namni tokko waldaa abiyyaata kiristaanaatii biratti fudhatamaa hin fudhatamne keessa yoo jiraate miseensa dambalii ta'u jechuudha. Okay. Hundumtuu hammatamaniiru faarfattoonni biyya kana keessa jiran. Moo isin warra naannoo Finfinnee jirtanii ji'a tokko wal arguu dandeessan duwwaadha? Nuyi lookeeshiniidhaan hin murteessin hin daangessine. Eessayyuu jiraatu biyya alaas biyya keessa jiraatu faarfataa miseensa ta'uu danda'a dhaabbata kanatti. Dirqama dhufees immoo yeroo hundumaa dhufee argamee barachuu qabas hin jennu. Mootiiviin keenya beekamaadha. Eeyyama qabna. Wanta nuyi hojjennu kana lafa jiru taa'ee hojjechuu danda'a. Deeggaruu danda'a faarfataan tokko. Miseensaas ta'uu danda'a. Oo biyya alaas ta'anii. Biyya alaas ta'anii. As immoo kutaa biyyaa keessas ta'anii. Miseensa ta'uu danda'u. Miseensa ta'uu danda'u. Maalidha wanti jiru kaayyoon keenya tokkodha. Waaqayyotu faarfatamuu qaba jennee amanna. Warri faarfatan kun immoo kan waaqayyoo ta'uu qabu jenna gabaabsinee gaafa keenya. Namoonni faarfannaa faarfatan guutummaatti kan waaqayyoo ta'uu qaba jennee amanna. Faarfannaan faarfatamus immoo dhuguma isa waaqayyoo harkaa fudhatame ta'uutu sarra jira jenna. Achi keessatti wanti nuyi baay'ee bal'isnee haasa'uudhaaf yeroo nu hin geenye baay'eetu jira. Hundi ta'aniiru miseensa jedhuufi tarii lafa ta'anii namoonni deeggaran jiraachuu danda'u. Lookeeshiniin haalli bakka jireenyaa teessumni lafaa kan nurraa fageessee yeroo hundumaan wajjin hirmaanne jiraachuu danda'u. Barumsi keenya immoo baay'een isaa onlaayinis jira waanta ta'eef ilaaluu danda'u. Deemnees immoo barsiisna waanta ta'eef. Hundi hin dhufne. Hundi dhufuu duwwaayyuu immoo miti. Hundis kan itti namanne jiraachuu danda'u. Barbaachisaa miti kun jedhanii. Barbaachisaa miti. Jedhanii namoonni barbaachisummaa isaa itti namanne jiraachuu danda'u. Amma ammaatti namni barbaachisaa miti adiigamuu qaban jedhe hin jiru. Namni immoo otumas jirus hin hirmaannes jira. Rakkoon isaa maalidhaa? Gaafa wal ga'an namoonni keenya kun sustainability isaa shakku ittiin fufuu jedhu. Ittiin fufuu jedhu xinnoo ishee namni nan caalaa maal na barsiiste jedhus immoo jiraachuu danda'a. Waan inni achii baradhu hin qabu waan dhaqee barsiise. Namni nu caalusee dhufee nu barsiisa. Namni as keessaati amma namni perfektii miti. Atama faarfataa miti. Dambaliidhaaf miseensa yoo taate garuu wanti si bira jiru waan baay'eetu jira faarfannaa kan faarfannaa keenya sirreessu. Dhuftees barsiisteetta. Onlaayinii jira barumsatti barsiiste sun. Faarfattoota waan sirreessu waan baay'eetu si harka jira. Dirqama faarfataa ta'uun sirra hin jiru. Miseensa immoo ta'uu dandeessa. Namni kennaa faarfannaa hin qabne dhufee miseensa ta'uu danda'a. Amanaan kamiyyuu akka amanaatti miseensa ta'uu danda'a. Tajaajilaan kamiyyuu miseensa ta'uu danda'a. Waldaan kiristaanaa akka waldaatti miseensa ta'uu dandeessi. Dhaabbanni hojii wangeelaa hojjetu kamiyyuu miseensa ta'uu danda'a. Miseensummaa garaagaraatu jira. Miseensa kabajaa fi miseensa guutuutu jira. Miseensi guutuun faarfattoota faarfannaa barreessan yookaan gareedhaan faarfatan. Muuziqeessitoota fi namoota viidiyoogiraafii hojjetan kana kaameraamaanota. Isaan miseensa guutuudha. Dhaabbatichi kan isaaniiti jechuudha. Miseensi kabajaa garuu hojii kana deeggaruu faarfannaan akka sirratu warra barbaadan. Jiramtii faarfattootaa wajjiniin lafa jiranitti hojii kan hojjetan waldaa isaanii keessatti. Tajaajila isaanii keessatti, ministirii isaanii keessatti namoonni faarfattoota fayyadamanii miseensi kun buusii ji'aa qaba. Deeggarsa hin buusuufi akkaawuntii qaba dhaabbati kuni akkaawuntiitti gashuu
waan ittiin hojjennu waan baay'eetu jira wanta ta'eef gara fuulduraatti immoo waan guddaa karoorsinee jirra. Miseensa kabajaa fi miseensa guutuu jira. Namni faarfataa hin taane miseensa kabajaa ta'uu danda'a. Namni muuziqanyaa hin taane viidiyoogiraaferii hin taane suur-sagalee namni hin hojjenne tokko miseensa ta'uu danda'a. Garuu miseensa kabajaa ta'a jechuudha. Amma rakkoo amma sila haasaa ollee faarfattoota leexaa fi waldaa gidduu jiru tokkummaan kun hiikuu danda'a dhaabbati kun hiikuu danda'a itti yaadda? Baay'ee isaa hiikneerra irratti hojjechaa jirra. Faarfattoota dogoggora gurguddaa hojjetanii waldaanis sirreeffama kennitee fi adabbii kennitee fi ennaan fudhachuu didanii waldaatii ba'an waldaatti kan deebisne qabna. Waldoota wajjin haasofna. Faarfattoota sana wajjin haasofna. Dan walitti finna. Waan waldaan keessirraa barbaaddu akka doktariinii waldaa keetitti sirreeffama isheen sii kennitee fudhadhu. Yoo ta'a isiin jettee taa'iitii fixadhuutii tajaajila keetti deebi'i. Waldaadhaan immoo tajaajilsiisa. Qabaa sirriitti qabaa jennee namoota waldaa fi faarfattoota lafatti walitti finnee dogoggora jiru baay'ee isaa furree qabna. Gara irratti hojjechaa jirra. Gara fuulduraattis immoo jabeessinee hojjenna. Dhaggeeffattooti keenya miseensa kabajaas miseensa guutuus ta'uu yoo barbaadan waamicha gochuuf hin dandeessaa? Dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaa nama jaallattu jennee yaadna. Yoo dandeessanii faarfattanis yoo hin dhaggeeffattu ta'es faarfannaan sirrachuusaa, qajeeluusaa, ergaa sirrii qabaachuusaa fi faarfattoonni jiraachuu isaanii, itti fufuu isaanii namoonni barbaadan adaraa wajjin isinitti himaa miseensa dambalii ta'a. Miseensa dambalii ta'uu jechuun hojii faarfannaa irratti hojjennu, faarfattoota irratti hojjennu, muuziqeessitoota irratti hojjennu, ogeessota suur-sagalee irratti hojjennuu fi bu'aa guddaadha miseensa ta'uun keessan. Hojii gurguddaa waan hojjennuuf nutti dabalamaa jedhee jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Biyya keessas, biyya alaas, kutaa biyyaas, magaalaa Finfinnee keessas warri jirtan miseensa keenya ta'a. Akkamittiin isin argatu na miseensa ta'uu barbaadu? Biiroo qabna. Biiroo keessanii? Waajjira qabna. Waajjirri keenya Booleedhaas Dambalsiitiirra darbii arfaffaa lakkoofsa 402 biiroon keenya. Banaadha. Dhufuu danda'u. Bilbilli keenya jira. Peejii qabna. Peejii keenya fooloo godha. Achirra bilbilli keenya jira. Teelegiraama keenya jooyin godha. Jooyin gochuu danda'ama teelegiraama keenya. Odeeffannoo guutuu achirraa argattu waraqaa eenyummaa kennina nama miseensa keenya ta'uu fi leenjii kennina. Waldaa miseensa keenya ta'e dirqama nutti kennuu danda'a. Kottaa faarfattoota keenya leenjisaa jedhee. Kottaatii faarfattoota walitti isinii qabnaa guyyaa akkasitti kottaatii leenjii kennaa jedhee nu waamuu danda'a. Leenjisnee sartifikeeta kennina barbaachise jechuudha. Amma gara faarfannaa keessaan si baasa. Eliyaas Investariidhaan. Atootami biyyi nan gahin jettee barnoota naan achi jirta. Hojii naan hojii sadii hojjechuutti keessee lakkee mamoonatti nafinii investimentii keessas nan galaa jetti. Investaraati. Investara yoon jedhee ulaagaa isaa waan inni irra dhuun qaba. Miti yoon jedhe immoo hojicha hojjechaan jira. Sababii mana hojiitti amanuuf investiment dhaabbata dhaabnee qabna. Dhaabbata dhaabnee irratti hojjennu qabna. Dhaabbata sheer kaampaaniidha. Sheer kaampaanii dhaabbata gara 8 kan jiru. Achi keessaa dhaabbata 7 keessatti hundeessaadhaani. Waaw. Dhaabbata 7 hundeessite dhaabbata 8 qabdan keessaa. Dhaabbati sun tokko jala ambrellaa tokko jala jira moo kopha kophaadhuma? Maqaa tokko qabna. Waliif kan jedhamu qabna. Waliif. Waliif barnoota jira. Waliif construction jira. Waliif geejiba jira. Waliif fayyaatu jira. Waliif agro industrii jira. Waliif daldalaaf industrii jira. Dhaabbattoota akkas jedhamantu jira. Sheer kaampaaniidha. Jalqaba hundeessineetu ergasii akka seera biyya kanaatti aksiyoona gurguruu danda'ama. Aksiyoona miidiyaamaan beeksisnee gabaatti baasne. Gaafa jalqabne namoota
muraasa turre. Jalqaba nama 3 ture. Achirraa gara nama 20 wayiitti guddate. Achirraa gara nama 100 wayiitti guddate. Amma gara nama 50,000 qabna Oromiyaa keessaa. Waaw! Aksiyoona keessan bitee aksiyoona kan qabu. Aksiyoona kan qabu. Birrii guddaadhaanis bitee, birrii xiqqaadhaanis bitee, miseensa keenya namni ta'e biyya keessas biyya alaas jira. Gara nama 50,000ti. Dhaabbileen kun of danda'u. Eeyyama mataa isaanii qabu. Fayyaa keessatti doktoroota baay'eetu hundeessaa ta'e harka caalu. Konistirakshinii keessatti injiinaroota baay'eetu hundeessaa ta'e harka guddaa qabu. Barnoota keessatti barsiisotaa fi namoota ogummaa barumsaa qaban kolleejii garaagaraa hoogganan yookaan immoo barsiisantu hundeesse. Akka ogummaa keenyaatti walitti dhufneetu namoonni garuu doondomaatti hundeessaa ta'an immoo jirra namoonni muraasni. Egaa gurmoofnee hojjechuun xinnoo ishee chaalenjii guddaa qaba ture. Garuu dhaabbileen kun seera ittiin bulmaataa ofii isaanii qabu. Seera hundeeffamaa ofii isaanii qabu. Eeyyama daldalaa galmee daldalaa ofii isaanii qabu. Lakkoofsa ittiin nambarii mataa isaanii qabu. Boordii mataa isaanii qabu. Hundeessaa mataa isaanii qabu. Namni hundumtuu hunda isaa keessa hin jiru. Tokkicha keessa kan jiru jira. 8 keessa kan jiru jira. 2 keessaa 3 keessaa 4 keessa kan jiru jira. Garuu gaafa walitti dhufamee daamu gara namoota 50,000 ta'a amma biyya keessas biyya alaas jiru eenyuyyuu miseensa ta'uu waan danda'uuf. Hojii kanan hojjedha. Achi keessatti sadarkaa garaagaraa irra hojjedheera. Yeroon PR dhaabbatichaa ta'e hojjedhe qaba. Quunnamtii hawaasaa ta'e. Yeroon quunnamtii hawaasaa fi maarkeetingii irra hojjedhe qaba. Yeroon quunnamtii hawaasaa maarkeetingii fi beeksisa irra hojjedhe qaba. Promooshinii irra jechuudha. Yeroon daayirekteera ta'e hojjedhe qaba. Yeroon jeneraal manaajarii ta'e hojjedhes qaba. Poozishinii garaagaraa irra sadarkaa garaagaraa irra hojjedheera dhaabbata kana keessa. Baay'ee isaa keessas immoo jijjiireeman hojjedha. Jijjiireeman hojjedha gara egaa hojii hojjechaa birriis argachuu waan irra jiruu fi dhaabbata caalchisee naa kaffalu yoon argadhe achuma keessaati isa tokkotti shiifti godhee man hojjedha. Kan kooti waan amma torbasituu hundeesse warra hundeessan keessatti garuu fakkeenyaa fi waliif barnootatti waliif barnootaa fi waliif fayyaa keessaa kan horii gaarii sii kennu dha. Ol caala dhaabbati. Iskeeliin miindaa ol caala. Akka boordiin murteessetti akka hojii geggeessaan sun murteessettidha. Dhaabbatuma koo ta'e jechuudha. Isa kaan keessatti boordii ta'e hojjedheera. Ammas boordii ta'e kan keessaa hojjechaa jiru qaba. Amma jalqaba yeroon seene barnootaan hin seene. Piroojeektii barnootaa Afrikaa waan hin qabuuf. Achitti baay'izawii dhugaa dubbachuudhaaf Finfinnee keessatti utuu mootummaan hin jalqabin afaan Oromoo waggaa tokko barsiise. Mana barumsaa bane. Tun hin eeyyamamin. Oromiyaan lookeeshiniin isaa nu bira miti si qabuu hin dandeenyu jedhan. Finfinneen immoo afaan Oromoo barsiista kaarikulamii kan hin qabnu waan ta'eef sin hin qabnu jedhan. Maatii mariisisnee utuu manni barumsaa Finfinnee keessatti hin eeyyamin waggaa tokko barsiisne. Waaw, galata guddaa qabdu. Yeroo sana natu hoogganaa ture. Barnoota jechuudha. Egaa rakkootu nu fide gara sanatti. Baay'een keenya hojiin argannu barannee baana malee anillee hojiin dhabne dhugaa dubbachuuf. Garuu namoonni hojiin arganne baay'eetu jira. Ammayyuu inni tokkotu na waamu isa tokko hojjedha. Maaliifi tokko ani tola miti kan inni hojjechuu qabu. Lafan hojjedhu kanatti birrii argachuu qabu. Naa kaffalamu turre jira. Naa kaffaluudhaaf immoo namni birrii gaarii naa kaffalee hojiin koo immoo hojiin hojjedhu hojiin danda'u yoo ta'e shiifti godheen hojjedha jechuudha. Maaliifi dhaabbanni hundumti isaa yookaan kooti amma. Hundeessaadha hunda isaa keessatti waan hin ta'eef lafan barbaadeen hojjedha. Lafan galii gaarii argadhuun hojjedha. Lafan immoo nama wajjin walitti hin buuneen hojjedhas. Yooti na rakkisuu barbaadda ta'e si loluun barbaadu. Dhiifte deema. Dandeema. Nama bakka buufadhu nagaadhaan si biraa deemaan. Kampanii makee keessaa rizaayinii gootee gara iddoo tokko dha. Baay'ee. Kanaaf hojii kana waan hin hojjedhuuf investara naan jedhu.
Investara ta'uudhaaf immoo birrii guddaa qabaachuun qabu ree. Hin qabdu reemu. Of no. Eliyaas miliyeenarii miti? Miliyeenii iyyuu hin caalu ree. Biliyeenarii itti dhiyaateerti. Ani birriidhaan wadaan herregu gatii jireenya kooti. Inni herregamu. Birriidhaa ooleanii garuu baay'ees immoo rakkadhu jechuun anama jiraachuudhaaf yoo itti dirqama na gargaarte waan jiraadhu. Even nama gargaara iyyuu hin jiraadha jedheen amana. Buddeen koof, uffata koof, mana barumsaa ijoollee koof, kiraa manaa koof nama gaafadheen beeku. Waan si ga'u qabda. Waan ittiin jiraadhu qaba. Sanarraa hafee fuullamee baankii dhiphisuus immoo hin qabu. Hin qabaadha. Nan qabaadha. Aksiyoonii gurguraa jirtu ammayyuu? Namni bitachuu barbaadu miti bitata? Biiroo qaba hundumtuu odeeffannoo isaa kennuufii hin danda'a. Dhaabbata barbaadan jooyin gochuu danda'u ammayyuu. Jira warri biyya alaas hin danda'u. Hin danda'u. Eeyyamaa jechuudha biyya kana keessatti aksiyoonii bituun warra alaatiif. Aksiyoonii bituu hin danda'u garuu dhaabbata faayinaansii keessatti akka hin hirmaanne mootummaan biyya kanaa daangesseera. Baankii fa'aa keessa galuu hin danda'ani. Baankii aksiyoonii bituu hin danda'an. Baankii aksiyoonii bituu hin dandeessu ati lammii Ameerikaa taate. Investimentii garuu investimentii amma nu investimentii hojjenna wanta ta'eef. Barnoota irratti, fayyaa irratti, ijaarsa irratti, tiraanspoortii irratti investi goona wanta ta'eef sana dhuunfaa keenyis hin dandeessa diyaaspooraa taate nutti dabalamtees hin dandeessa aksiyoonii bitatte. Investimentiidhaaf waamayyuu mootummaan waamaayyuu jira diyaaspooraa. Sababii kanaaf eenyuyyuu bitachuu danda'a aksiyoona keenya. Dhufee ilaalee sadarkaa nu irra jiru hundumaa ilaalee an kana bitachuun qaba jedhee. Bu'aasaa kan waggaa darbanii lama sadiitti agarsiiftu. Waan hundumaa ilaalee waan isaan of harkaa qaban ilaalee an kana enjooyin godha jedhee aksiyoona 20,000 kaasee galuu danda'a namni tokko. 20,000 kaasee. Birrii 20,000 kaasee galuu danda'a yoo barbaade hunda isaa galuu danda'a amma miliyoona tokkotti immoo bitachuu danda'a. Miliyoona tokko hin danda'u. 20,000 fi miliyoona tokko gidduu hin danda'u yookaan haadha manaa kee yookaan mucaa kee yoo bitte malee yookaan immoo special treatmentiin jiraachuu danda'a maybe akkitti dhaabbanni si wajjiniin hojjechuu barbaadu wanti waliigaltuun jiraata. Waan addaa yoon nama hundumaa ol taata waan ta'eef. Waan addaa yoon fidee dhufee iddootti kennan ilaaluu danda'u jechuudha. Waan addaa fidee dhufte intarestiin keessin ilaalama. Amma fakkeenyaaf yeroo reefu jalqabnu tokko dhaabbata 5 hundeessine sheer kaampaanii. 5 isaanii gara birrii miliyoona 27 ture. Hunduma isaan isinirraa bitaati hojjetaa kootaa hundi keessan namni jedhe jira. Lakkin dhaabbata nama tokkoo dhabnee miti. Dhaabbata waliinii barbaanneetu. Namni hundumtuu keessatti kan hirmaatu barbaanna malee dhaabbata nama tokko dhaabuuf miti kaayyoon keenya jennee dinne yeroo sana. Malee amma yoo dhuftee aksiyoonni keessan meeqa amma kana yoo biti kan gongodhaa itti bituu dhuftee sitti hin gurguru dhaabbati. Garuu interesting fedhiin kee dhaabbata sana guddisuuf biyya kana guddisuudha yoo ta'e fedhii addaan qabdu namoota keessaa ari'uudhaaf harka caaltee waan barbaadde gochuudhaaf maaliif harki kee amma aksiyoona keetii ga'a sheer kaampaanii keessatti. Harka caaltee waan barbaadde kana malee kan hojjetinaa jettee yookaan immoo dhaabbata konistiraakshini kana diignee agiroo industirii goona yoo ta'e dhaabbati wannoo sana siin kennu. Garuu sappoortii goota taanaan miliyoona tokko oliin intarestii kee ilaalee si dabaluu danda'a. Walii wajjin hojjechuun hammam barbaachisa saba keenya? Walii wajjin hojjechuun saba keenyaa fi carraa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuuti. Waaw, amma sana cimaa. Walii wajjin hin hojjennu yoo ta'e hin jiraannu ittiin fufu sabni kun. Dhugaama isaa dubbachuudhaaf. Walii wajjin hojjechuun carraa biyya kana baduurraa oolchuu qaba. Filannoos immoo miti dirqamadha. Walii wajjin hojjechuun dirqamadha. Wanti baay'ee nu dadhabsiise garuu amma biyyi kun yeetti hidhamtiiree. Amma kana booddee maal akka inni ta'u iyyuu hin beeknu biyyi kun dhugaa dubbachuudhaaf. Gara baay'ee ulfaataatti adeema.
biyya kana baduu oolchuudhaaf birrii xixinnoo namoota baay'ee bira jiru finnee yoo hojii hojjechuudhaa baanne hojii dhabaan kuni gara si ajjeesee uffata keessarraa baasee uffachuutti adeema. Jechuun carraa jiraachuuf jiraachuu dhabuu gaafa jennu ati nyaattee dargaggoonni 1,000 ala kanaa gabuu jiru taanaan inuma si ajjeesanii waan ati nyaattu sana nyaattu. Carraa jiraachuuf jiraachuu dhabuu jechuun kanadha. Makiinaa kana fakkaatu narra nuuftuu siin jedha. Mana kana fakkaatu narratti ni ijaartuu siin jedha booddee. Qabeenyi kun qabeenya biyya kanaa waan ta'eef sheer goonaa siin jedha. Ati immoo humna qabda waanta ta'eef dargaggoota 1,000 fixeen jiraadhaa jechuu dandeessa. Meeshaa bitattee yemsiifattee hunda isaanii fixxee qophaa kun jiraadhaan sooressa waan ta'eef jechuu dandeessa. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf atis jiraachuudhaaf dhaloonni biyya kanaas jiraachuudhaaf walii wajjin hojjennee carraa hojii uumuun dirqama filannoo miti kun. Biyya namni tokkittiin keessa jiraatu ta'uu hin danda'u biyyi kun. Yookaan biyya namni 50-60 keessatti akka barbaade ta'uun irra jiru. Ta'uus immoo hin danda'u. Sababni ta'uu hin dandeenyee fi waan biyya kana keessatti ta'aa jiru argaa jirra mitiiree argaa jirra. Baatee galuu hin dandeessu kana booda. Dargaggoonni kun inni barate kun waan barateen hojii argachuu qaba. Atumti mana kee keessa jiraachuudhaaf namni ala kana jiru buddeen nyaachuu danda'u turre jira. Qabeenya mam ga'u yoo qabaatte namni dargaggoonni baratan kun dargaggoonni jiraachuun irra jiru kun hin beela'u kumaatamaan miliyoonaan beela'u taanaan amma miliyoonotatu waan ittiin jiraatu hin qabu miti biyya kana keessa. Namoonni muraasni garuu makiinaa qabatanii isa kana tuffachaa isa sana tuffachaa mana ijaaran isa kana isa gurguraa isa sana diigaa isa sana maal gochaa investimentii isaanii meeqa jijjiiraa oolu. Deemee dhumarra gaafa ga'u garuu wal balleessuu ta'a biyya kanatti. Kanaaf biyya kana guddisuudhaaf jiraachuudhaaf atis dhaabbilee jabeessuun barbaachisaadha. Ijaaramuun barbaachisaadha. Yoo ijaaramneedha kan biyya kana jijjiiruu dandeenya. Nuun kanatti amannaan. Akka waldaa kiristaanaatti walii wajjin hojjechuu qabna. Musliimni walii wajjin hojjechuu qaba. Waaqeffataan walii wajjin hojjechuu qaba. Inni amantii hin qabne illee walii wajjin hojjechuutu irra jira. Hojii uumuu danda'utu nurra jira. Hojii uumuu duwwaa immoo utuu hin taane irriba malee isa hojjechuu danda'amu. Dadhabanii isa hojjetan hojjechuu nurra jira. Boqonnaa malee hojjechuu danda'u qabna. Ijaaramuutu immoo nurra jira dirqama kun. Kanaaf yan kan hin hojjedhu malee badaa akka faarfataa tokkootti baay'ee sin rakkisuma amma. Bilbilatta dhufeensi bira oolaetta maanaa gadhiistan mo'itta paastarii maan yookaan raajiin yookaan qeesiidhaan yookaan immoo simattiin harka kenna kan fe'ee ati diyaasporaan namni si dhagaa bakka na fuudhii waldaa deemu baadiyyaas magaalaas lafa dhattu na fuudhii dhaqi tiraanspoortii naa kaffalchiisattis immoo waan itti darbadhu utuu hin jedhee dhimma hin qaxaramee hojjedhu hin qabu. Faarfataa kana keessaa eenyu gadiyyuu hin jiraadhu. Faarfannaa duwwaa yoo faarfadhe jechuudha. An faarfannaan koo dhagahamuu danda'an miti baay'ee faarfattootaa kan hojii hojjedhu. Ol beennanii dhuga. Nama jaarratta amma faarfannaa faarfachuudhaaf sanbata hundumaa deemuudhaaf nama jaarratta. In gabbarta nama waldaa qabu. Fiigaleeranii maal amma maafa godhanna addisuudhaan olii gaddiimee tajaajiluun qabaani waldaatti naa himi yoo hin jedhani. Sanbata tokko lafa ooluu dhiisuu hin danda'a. Waldaan immoo na beeku waan ta'eef itti maddee dhaqee tajaajiluu hin danda'a. Amma koo ijaaramu sirra raabba. Tajaajilli miti yookaan inni bade ijaarama sanaan ijaarama gadhee ijaaramneetu. Baay'ee wayii wanta baay'ee si jibbisiisu tokkoon sitti hima. Biyya kana keessatti faarfattoonni faarfattoota ijaaranii qaban turaniiru ammallee hin jiru. Koronaa dura ture. Faarfattoota 5 ijaarratu. Abaluu waamaa isaa wajjin immoo dirqaman olii gala. Birri isaan sii kennan naa hirtamti. Oo waleeru. Okay. Nan ergadha jechuudha. Ati faarfataa yoo taate faarfataa kan biraa tokko akka isaan hambisan godheen siin hin ergadha.
Kambanii maa goone jiru. Dafinoo gaafa itti dhuftu sin argadde tokkotti yookaan akkaawuntii irra nagashitaa yookaan si argadde sirkaa fudha jechuudha. Kunis tureera faarfannaa kan balleessi tokko kana. Amma fooyyeera. Amma wanti akkasii hin jiru. Namatti tola baay'ee. Waa'ee walii wajjin hojjechuu dhugaa dubbachuuf waan gaarii kaaftee baay'ee irratti hojjechuun nurra yaada. Bara 2020 akka kan faranjiitti mata duree walii wajjin guddachuu jedhuun waldaatti fide. Waggaa waggaatti mata duree haaraa fudhanna. Walii wajjin guddachuu yeroo jedhu sana an already 2019 bizinesa jalqabeera. Waan beeku sana waldaatti yoon fide namoonnis waa qabanis waa yoo fidanii an kophaa guddachuurra bizinesa hojjetu namni 45 waldaa keessaa yoo hojjete kan isin sun hojjetu kan isheen sun hojjettu immoo nama 45 yoo hojjete waggaa 5 waggaa 10 keessatti walii wajjin hundumti keenya guddachuu dandeenya. Seedhuun yaada jechuudha. Barumsuma isaan fidee kadhata isaan fidee muuvimentii isaan kaasuu barbaade waldaa keessatti. Namni baay'een itti fayyadameera. Garuu fudhatamii ani bara 2014 kaasee amma sanaatti waggaa 6 qabu dikilaayinii godhaa deeme. Hukumaan ijaarannaan achi baay'ee gatii kaffalte. Ni kaan kaffeen bizinesa waldaa keessa fideedhanii lallabisaa rakkoo godhatedhanii. Waaqayyoon dhiiseedha. Lallabisaa rakkoo godhatee amma jiranitti gaaffiin waldaa keessaa amma qabatti. Yeroo sanaa jalqabee gadi bu'aa deeme jechuudha. Fudhatamtoonni waldaa keessatti qabu gaaffiitu baay'atee attamitti walii wajjin guddannaan ni jedhu waanuma meeqa fidamee yeroo sanaa jalqabee rakkinatu ta'utti ga'e jechuudha. Ina baay'een argina amma wantichi maal walii wajjin guddan hafuurattis foonittis hammani namni daalaara 15 sa'aatiitti qaxaramee hojjetu namni kan biraa 16 hojjeta yoo ta'e abbaan 16 15 waami gara keetti abbaan 17 16 waami gara keetti hamman jedhee waldaa keetti dubbadhu jechuudha. Suma tettee waa'ee du'aaf jireenyaati amma waa'ee walii wajjin hojjechuudha jette. Ni tokko beelee ni tokko quufee akka itti jiraachuu hin danda'amu. Suma tettee sana garuu fudhatamii isaa xinnoo si chaalenjii nu gochuu danda'a. Isee dhun yaada malee dhugaa dubbachuuf baay'ee yeroo nu itti wajjin hojjechuun nurra jiru yoo jiraate yeroo kana fakkaata. Kanaaf baay'ee dubbii guddaa kaaftesiin jechuudhaa fi chaalenjii inni qabu maanni yeroo walii wajjin hojjennu chaalenjii inni qabu jira. Baay'ee chaalenjii guddaa qabu. Chaalenjii guddaa inni qabu lakkaa'uma iyyuu hin dandeenyu normaali. Tokkummaa kana waaqayyotu barbaada tokko. Kufsa tokkoffaa irratti waaqayyotu barbaada. Waaqayyoon wanti mormu, hojii waaqayyoon wanta mormu, hojii qajeelaan wanti mormu immoo hafuurri akkuma ittiin ijaaramne godhu immoo jira gara waldaa kiristaanaatti nu dhufte. Gaafa waldaa kiristaanaa keessaa gadi baatee seekulaaritti yookaan immoo hojii wangeelaa ala gara hojiitti deebitu immoo waan sana caalu waan guddaatu jira. Sababni nama jaartu duwwaadhaaf maqaballeessii hedduu argachuu dandeessa. Anaan amma namootuma ijaaruudhaaf tokkummaa kana ijaaruudhaaf namoota baay'ee biran dhaqaanan. Ati waaqayyoon niiste inni biyya lafaatti deebi'e isa tajaajilatti waaminaa isa waldaa keessanitti waaminaa faarfannaa isaa hin dhaggeeffatin amma jedhamutti lallabame. Amma sana geesseetta. Amma sana deemeera. Waan hin godhe waan kan biraan hin jiru. Ijaaramnee biizinesii hojjenna. Biyya kana jijjiirraa hin jedhe malee. Of jijjiirraa biyya kana jijjiirraa. Amma birrii atama birrii 100 qabaachuun biyya kana keessatti birrii 100 qabaachuun baay'ee namoota baay'ee bira jira birriin 100. Namoota miliyoonaan lakkaa'amu bira jira. Birrii 100 kana keessaati amma nuyi gaafa dhaabbata kana ijaarre yoo xinnaati nama miliyoona Oromoo miliyoona 60 jedhamaniire nullee nama kan biraayyuu hin dabalanna dhufe. Garuu hojiin keenya waan hundumtuu Oromiyaa keessaa fi afaan Oromootiin miidiyaan keenya waan ta'eef jarruu jooyin nu godhanii utuu jooyin nu godhanii garuu baay'ee barbaanna. Rakkoon qaba. Biizinesiidha wanta ta'eef. Eenyuyyuu nu wajjin hojjechuu danda'a faranjiin. Garuu
lookeeshinii keenya kan murteessine Oromiyaa keessatti afaan hojii keenya afaan Oromooti. Hojjetaan keenya baay'een isaa Oromoodha. Afaan Oromoo danda'an. Oromoodha gaafa jennu nama afaan Oromoo beekudha. Faranjiin afaan Oromoo beekennan wajjin hojjechuu danda'a eenyuyyuu. Egaa maaltu jira? Gaafuma hojii kanatti dhuftu chaalenjiin si mudatu akka waan ati dogoggorsuudhaaf, wallaalchisuudhaaf, hatuudhaaf, saamuudhaaf deemtutti adeemama. Yaadama. Akkasitti fudhatu. Maaliifi ilaa dogoggora akkasii baay'ee isaa ture biyya kana keessa. Sheer kaampaanii dhaabanii akkuma jirutti birrii isaa nyaatanii kan badan baay'ee jira. Seenaa akkasii baay'eetu jira. Seenaa kana immoo kan hojjechiisaa ture tokko mootummaan harka keessaa qaba ture badiisa sheer kaampaanota baroota darbanii keessa ture keessatti. Dhaabbata dhaabbatee cimee hojii guddaatti gale tokko gaaf tokko akkas godhaniiru seenaa keessa wanti jiru. Mootummaa darbee kana keessatti mootummaa yaadii keessatti. Konkolaataa isaaniitti meeshaa waraanaa qabanii amma danda'an itti fe'an. Nuu geessi iddoo akkasii jedhanii bobbaasan. Kellaa fuula isaanii dura jiruun immoo dhaabbanni akkasii meeshaa waraanaa fe'ee jira wanta ta'eef to'annoo jala gooshaadhaan. Kan itti fe'e isaan kan qabe isaan. Isa booddee ol deebi'anii maal godhanii namoota dhaabbata sana dhaaban hunduma isa kaan ajjeesanii isa kaan hidhanii. Qabeenya dhaabbata sanaa saaman mootummaan yeroosi. Saba keenya wanta ta'eefi baay'ee haasa'ame sun. Hin diigame jechuudha kaampaanii sun. Kan diige garuu eenyudha? Mootummaan diige uummati san beeku. Birrii koo nyaattee baddee. Yeroo akkasii yoo akkas taane akkamittiin sheerii bitna jedhu. Aksiyoona bituun barbaadan. Siyaasni ture akka sabichi walamaneen ijaaramne godheera. Sana duwwaa immoo miti. Hattoonnumti sheer kaampaanii dhaabanii birricha nyaatamee badan immoo jiru. Abicha gidduu. Maaliif uummatichi ijaaramee dhaqee kasasee fudhachuu hin danda'u wanta ta'eef hataniiru, fayyadamaniiru, jireenya isaanii ittiin jijjiiraniiru, biyyaafaa ittiin ba'an. Ijaaruun egaa amma chaalenjii kana keessa darbita jechuudha. Chaalenjii kana keessa darbita. Dhaabbatuma sheer kaampaanii har'a dhaabbate keessas aksiyoona isaanii bitanii biyya inni jiru kan hin beekne baay'eetu jira. Nagaheen fudhannee, sartifikeetan fudhannee, bu'aan hin jiru, dhaabbatichi lafa inni jiru hin beekanii, gowwoomsaa guddaatu jira sheer kaampaanii dhaabanii namoonni nama saamanii badan baay'eetu jira. Isuma jira jennu kana keessas rakkinni jira. Rakkoo gurguddaatu jira. Namoonni akka walitti dhiyaatanitti wal qaxaran jiru. Namoonni nama naannoo isaanii duwwaa qaxaran jiru. Namoonni birrii dhaabbataa kana akka hin taane misuse godhan jiru. Itti fayyadaman jiru. Hin jiran jechuu miti. Inni kun baay'ee chaalenjisoodha. Namoota keenya fiddee wajjin hojjechuudhaaf baay'ee rakkatta. Seen amanan. Namoonni immoo kanumaaf jedhanii gadi ba'anis immoo jiru. Kana fooyyessuuf. Kana amma gaa maaltu jira rakkoo guddaa qaba. Tokko dhaabbata nama walitti qabdee dhaabbata dhaabde yoo ta'e waaqayyoonis sodaatte uummatichas kabajjee dogoggora guddaa kana noomu jettee maaliif birriitis bira dhufu kana balleessuu dandeessa. Itti gaafatamummaa isaa ajjiisitti kennaa dhaabbatee wanta ta'eef. Hamma barbaade nyaachuu hamma barbaade waan barbaade godhachuu dandeessa. Mirga sanatti fayyadamanii dhaabbata kana kan balleessan kan miidhaa jiran jiwaarras. Akkas ijaa kana ta'eef ijaaramuu dhiisnaa yoo jenne jiraachuu dhiisnaa jechuudha. Gabaabaatti hin bada beechatu wanta ta'eef. Kanaaf namoonni aksiyoona bitan kun itti siqanii dhaabbata isaanii hordofuutu isaan irra jira. Har'a dhaabbata koo keessaa aksiyoona bitteetta taanaan waggaa waggaadhaan yeroo hundumaa maalirra geessan jettee na gaafachuutu sirra jira. Hordofuu qabda. Akka nama gateetti birrii kennatti kennitee baduu hin qabdu. Hojiidha waan ta'eef hojii sana to'achuutu irra jira. Walitti siqanii hordofuutu irra jira. Birrii xinnoo sitti kennu hin badu jechumaan. Hin badde immoo jedhanii haasa'u.
Kanaaf chaalenjiin as keessa jiru hattoota jira iddoo kana. Saamtota jira iddoo kana. Namoota baay'ee waaqayyoon hin sodaanne safuun beekne, aadaan beekne, duudhaan beeknetu jira. Isaan akkasii kana mootummaanis cimsee qabuu qaba. Abbootiin aksiyoonaas cimsanii qabuutu isaanirra jira. Birrii uummataa balleesseera taanaan mootummaan firdii nama birrii uummata balleessetti faradamu cimsuutu isarra jira. Baay'ee jabeessuutu isarra jira. Maaliif anama dhaabbata keessa hin jira, dhaabbata keessaan qabaa, dhaabbata keessaan hojjedhanii akkan hin balleessineef eeggadde hojjechuun qaba. Dhaabbata sana akkan guddisuuf cimee hojjechuun qaba. Siisa birrii sanatti kenne sodaachuun qaba, kabajuun qaba. Waaqayyo saddoo kana naa kenne yookaan immoo hojii kana akkan hojjedhuuf carraa naa kennes sodaachuun qaba. Duudhaa hawaasichaas eeguun qaba. Kanan ta'u taanaan inni bitaate isin hordofu taanaan mootummaan isin hordofu taanaan sabni kun hin ijaaramu. Sabni kun hin ijaaramu taanaan immoo hin guddatu biyyi kun. Kanaaf ijaaruun dirqamadha. Ijaarsa ijaarame eeguunis dirqamadha. Ijaaramuunis immoo dirqamadha. Namoonni walitti dhufnee hojjechuun keenya dirqamuudha. Amma dirribaan kaameraa kana bituun isaatti itti cimuu danda'a. Bishaan kaameraa kana hojjetu kuni kaameraa kana bituun itti cimuu danda'a. Garuu nama 5, 6, 7, 8 abbaa qabeenyaadhaan kaameraa bitaa jedhee mucaan kun ogummaa kanaan isaaniinis bu'a qabeessa godha ofiisaafis hojjetaa ta'e fayyadama. Namni waan tokko hin qabne beekumsa duwwaa qabu hojii guddaa hojjetee birrii argachuu danda'a. Waan xixinnoon uummata kana bira jiru yoo walitti dhufe biyya kana jijjiiruu danda'a. Baay'ee galatoomii gara dhumaatti fidaan jira. Eliyaas Faarfataadha, barreessaadha, investara. Of argateera Eliyaas. Investara ishee jettu kana isinumti gulaalaati dhaggeeffadha horii dhaggeeffattani maastariin nara naqeera. Achi hin geenye garuu numan ga'a gaaf tokko. Shakkiin qabu sana investinuman godha gaaf tokko. Gargaara gooftaan. Amma garuu akkas miti. Of argateera gaaffiin jedhu kuni paastar biyya kana keessatti namni of barbaada utuu hin taane waan ittiin jiraatu barbaada. Of barbaaduun hin cima. Baay'ee ulfaataadha. Of argachuun gatii si kaffalchiisa. Gatii sana lafa fiddee kaffaltu dhabda see tokko tokko. Kanaaf akkuma biyyaatti, akkuma sabaatti, akkuma waldaatti, akkuma faarfattootaatti, akkuma raajotaatti, akkuma lubootaatti, akkuma warra barataniitti of argachuun kun haasaan isaayyuu hin haasa'amu nu biratti. Waa argachuudhaaf mana. Waan nyaannu argachuu, mana keessa jiraannu argachuu, miindaa argachuu, waa argachuu. Malee of argachuuni biyya keenya keessatti akka waan dhawwaattiif ilaalama. Utuu of arganneerra ta'e immoo waan baay'ee arganneerra. Utuu of arganneerra ta'e waan baay'ee arganneerra. Tajaajilaan waa argachuuf tajaajilaa ta'e malee of argatee tajaajilaa ta'e miti. Naggaadeen tamma naggaadeen investarri gurguddaan jiranii amma biyya kana keessa. Waa argachuudhaaf malee of argachuudhaaf invest godhe miti. Gonkumaa lafa isa ilaallanneerra namni baratee hojii hojjetu namni invest godhe baay'ee jira. Gonkuma iddoo guyyaa tokko iyyuu otoo of argate guyyaa tokko ooluu lafa hin qabnetti ijoollummaa isaatii kaasee amma gaafa awwaalamee boolla lixuutti waan argatu irratti hojjeta malee of argatu irratti namni hojjetee jiru biyya kana keessatti. Sababii kanaaf tokko leenjiin takka of argannu godhu iyyuu hin jiru. Chaalenjii sana akka itti dandeenyu sin cima.
kallattiidhaan yoon si deebisuu barbaade anamma Eeliyaas maal yoo hojjete akka barbaadamu beeka. Wallaalee miti an akka kootti. Inni kaan ilma wallaalayyuu. Anu yeroo dheeraa booddeen wanta dhukkubbii baay'ee booddeen Waaqayyo asirratti na barbaada namni asirratti na barbaada jedhee waan hin lafa kaa'e qaba. Amma garuu sana hojjechaa hin jiru. Gara sanatti immoo deemaa jirta? Gara sanatti waan hin kaa'e jira. Kana hojjedheen kanarraan as dhufeen then isan barbaadame kanaaf asitti hin gala jedhee waan hin kakaa'e qaba. Of argachuu kootiif lafan of argadhe sana jiraachuudhaaf gatii iddoo sanatti baafamu baasuudhaaf wantootni an qopheeffachaa jiru jira. Amma garuu waa'ee jiraachuu dhabuuti yooni san argadhe sanan ta'a yoon jedhe har'atu maraanii midhaan kun fayyaa mitiidhaan jetta. Kanaaf jireenya koo Waaqayyo wajjin adeemsisa. Waaqayyoon kadhachaan gara isa Waaqayyo na barbaadeetti guddadha jedhee nama malee otoo of arganne tu wanta uumamneef hojjenne otuu baasiisaa dandeenye chaalenjiisaa dandeenye aarsaa waan uumamneefii sana baasuu utuu dandeenye biyya kanaaf bu'aa taana. Achi ga'uudhaaf garuu karaan isaa hin jiru. Seerri ittiin deemtus hin jiru. Cufaadha siin eeyyamamu. Akkuma konstituushinii biyya kanaatu dhawwaafaa itti yaadda. Waan uumamteef akka hin hojjenne jira miti yoo of argatte mootummaan waan si gargaaru qaba. Inni amanu waan si gargaaru qaba, inni namanne waan si gargaaru qaba. Riisoorsiin biyyichaa waan si gargaaru qaba. Qabeenyi biyya kana waan si gargaaru qaba. Utuu of argatte investimentii guddaadha. Ati waan of argatte sanaaf baasii ati baastu salphaa miti. Aarsaan ati kaffaltu salphaa miti. Sanaaf amma namni yoo of beekes yoo of beekuu baates yoo of argates yoo of argachuu baates gaafuma jalqaba of argachuu irratti namni hojjetu. Of argachuudhaafi gatiin ati kaffaltu salphaa miti wanta ta'eef of argachuuma ofii makee kana barbaaduudhaaf yeroo fudhatu namni. Hin beelofta ta'uuf barbaaddu. Hin daarta ta'uuf barbaaddu. Dirqama waan namni hojjetu hojjetta jechuudha. Namni hundumtuu barata ta'e atis barumsatti. Gabaama keessatti. Maaliifi amma dirqama miti baay'ee of argattee naan barumsa barachuun dirqama miti. Dirqama miti. Doktera ta'uun dirqama miti. Qabeenya qabaachuun dirqama miti. Of argattee jennaan waanuma Waaqayyo si uumeef sanatu seensi jiraachisa. Biyya kanatti garuu barumsa baratta yoo ta'e ani kennaan koo kana Waaqayyo kanatti yookaan kanadha keessa jira jetteetu barattu otoo hin taane birrii attamiin argadha biizineesii attamiiti kuni jettee baratta barumsa. Daldala gaafa daldaltu waan Waaqayyo sirraa barbaadu daldalta otoo hin taane waan birrii irraa argattu daldalta. Gabaa kuneetti. Qonna qotta yoo ta'e qonni mallee qonna qottu garaagara miti jedhe. Waan hundumaa waan sammuu namaa dhochuu irraa birriin argama yoo ta'e isa hojjetta. Inni ati barbaadamteef garuu isa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf waan of barbaadu kuni biyya kanatti haasaasaa footuu utuu ummatichi dammaqee biyya kanaa si ari'u. Of argachuu irratti hin ulfaata baay'ee. Waaw. Baay'ee waan guddaa nuu kaaftee si dhaggeeffatanii hin quufamu. Dhumarratti wanti jettu jira. Waan baay'ee haasofne wanti hin jedhu baay'ee yoo ta'e iyyuu wanti ani jedhu gaaffiin kee dhumaa kun waan itti yaadamuu qabudha. Inni kun nama tokko duwwaa miti. Maatiin
nama of argachuu barbaadu tokko deeggaruu qaba. Mootummaan nama of argate tokko of argachuu barbaadu duwwaatu hin taane nama of argate mootummaan deeggaruu qaba, waldaan deeggaruu qabdi, namni dhuunfaan deeggaruu qaba. Namni hundumtuu utuu waan Waaqayyo isa barbaadeef hojjete amma yoo dinagdee biyya kanaa nama tokkitti harka jira ta'a. Garuu karaan ittiin gadi ba'u hin jiru. Kanaaf waa'een of argachuu kun barumsi isaas baay'ee barsiifamuu qaba. Baay'ee irratti hojjetamuu qaba jedheen amana. Wanti ati qabattee jirtu kun baay'ee waan guddaa waan ta'eef namoota bira ga'uu isaa irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan yoo hojjettee fi jijjiiramni dhufa jedheen amana. Gama keetiin waan sirraa barbaadamu gumaachuudhaaf amma ammaatti waan ati hojjettee utuu hin taane wanti ati fuulduratti hojjechuudhaaf adeemtu waan guddaa waan ta'eef chaalenjii isaa dandeessee akkati cimtee hojjettuun barbaada. Of argachuu kana utuu leenjii masaa fudhannee of barbaanne warri of arganne immoo akkamittiidhaan waan ta'uu qabnu sana ta'uu irratti waan ta'uu nurra jiru sana ta'uu irratti utuu gatii kaffaluun nurra jiru kaffallee mootummaa Waaqayyoofis biyyuma keessa jiraannu kanaafis bu'aa guddaa taana jedhee yaada. Paaster Waaqayyo si haa eebbisu. Ulfaadhu. Ulfaadhu yeroo keetii fi waan guddaa baay'ee sirraa barree ani dhugaa dubbachuu fi faarfannaa kee duwwaan beeka. Sabeessa garuu baay'ee waan guddaatu jira. Sabni keenya dhaggeeffattoonni keenya waan baay'ee sirraa baranii dhoreen yaada. Yeroo nu laatteef Waaqayyo dachaa baay'ee si haa eebbisu. Kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Caffee Show obboleessa keenya faarfataa Eliyaas Bantiirraa waan baay'ee guddaaf gadi fagoo irraa bartan jedheetan abdii godha. Inni kun nama hundumaa bira akka inni ga'uu fi sheerii godha. Warri immoo chaanaalii keenya sabiskiraayibii goone sabiskiraayibii godhaatii maatii nuu ta'a isiniin jenna. Of argachuu irratti viidiyoo baay'ee asirraa qabna. Kanaaf adaraa keessan hundumti keessan isa laalaatii dhimma itti ba'an isiniin jedha. Yeroo gaarii akkasiin qabaattan abdiin godha. Torbanarraa keessummaa addaatiin isinii dhufna. Isa kanarratti namoonni komentii nuu gochuu barbaadan komentii godhaa. Nama akka nuyi isinii dhiyeessinuu fi barbaadanis nuu barreessaa yoo dandeenye isinii fiduu yaalla akkuma obboleessa keenya Eliyaasiin finne namoota isinii nuu barreessitan isinii fiduudhaaf yaalii goona. Kanaaf abaluun nuu fidaarraa baruu dandeenya namattinis nuu ergaa isiniin jenna. Turtii gaarii torbanarraa immoo keessummaa biraatiin wal agarra.